Oromoodhaa tuuta tukanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuunee kan tusan nagaa fayyaa jecha warri itti beeku jaalattan hundi keessanuu bakka jiraattan isin jecha nagaa kan kooti subscribe godha like godha share godha yaadan gabalee dhufe yaada gabaabaa isiniif hin dabarsa jechuun yaadni gabaabaan isin dabarsu barbaadu yaada wantoota namni keenya maqaballee siittiin walitti hin jiru jechuudha maaliif jennaan keessaa'u biyya seerri jiru keessatti faajiraacha maqaa wal balleessaa deemaa waan ta'eef jecha sababa saniifuu dhageeffadhaa ergaan isin dabarsa shamarran keenya jechuudha galattu maaliif yoo namni deebisee rakkoodha amma kana keessatti namni tokko nama tokkoof yoo ka deebisu ta'e maaliif deebiin adeemiste jechaadhaan arrabaan eegalama saniifuu akkasumas hin taane dhageeffadhaa warri mallaqa keessan ergattan shamarran mallaqa keessan ergattan nama mallaqa ittiin ergatan san ta'uuqaa isaa ulagaalee guutummaan maaliif rakkoo miti mana namaa keessa jettee mallaqa ergachuun aadiidha waan jirudha garuu nama san qabuudhaaf nama san guutumaan guututti jechuudha irraa mirkaneeffachuuf ta'uuqaa isaa qabadhu tokkoffaa lammaffaa riisiitii qabadhu achi booda keessaa warri ijoolleen Dubaayin keessa jirtan seeratu jira indee mana madaamii keessa taa'a akka waan seerri hin jirre miidiyaa gubbarratti baatanii obboleettii na tana asumaan laaladha maaliifuu isin galee namni tokko yoo deebisee fi akka waan kara kinoo wallaalummaa wayiitti maanama sanii akkasii miti jalqaba erga biyyi seerri keessa jiraattee seeran gaafachuu ni dandeessa jechuudha miidiyaan furmaata qaba hin qabu ani waan fedhe ol ba'ee haasa'eedhaaf miidiyaan furmaata na qaba naan qabu ol ba'eef waan fedhe haasa'e furmaata na qaba naan qabu garuu waan san yookaan irraa of eegaa waan jedhamu yoo kafurmaanni jiraatu ta'e sirriidha. Akka namni sun waa irraa baratuuf furmaata wayiitiif akka hawaasni irraa baratuuf yoo ta'e ergaa wayii dabarsu rakkoo takka hin qabu. Kasan irraa hafee ebalu mallaqa irraa fuudhee mallaqa keenyaa galchuu dide ebalu akkana godhee akkas godhuu dide jecha jedhamu kun sirrii miti. Isa hunda dhimma dubbatama dubbeessan jechuudha. Seeratu jira. Seera guuttaadha. Ta'uuqaa nama sanii qabadha. Riisiitii birrii ittiin ergitanii qabadhaadha. Qabsiisuu dandeetta bakka feetetti jechuudha. Saniifuu shamarran keenya gija hunda hojjetan obboleettii tana viidiyoo isii daawwadha waan isin jechaa turte jechuudha. Maal jechaa turte? Sheeriyaadittiin himachuu barbaada jetti. Sheeriyaad ka jiru Ijiptii keessa, Kiyaar Bashir ka jiru Dubaayin keessa. Gaafa kana jedhanii deebisaniif taaktaa kenniti tole jechaa viidiyoo ma argan fidanii irratti haasa'uun faayidaa tasumaallee isiniif qabu shamarran keenya. Isni galee karaa seera jiru yoo deemtan alusaa sanii achi sheeriyaaditti himadhee sheeriyaadnaa dhaga'uu didee haasa'e biraa wal keessa laquu gara biti viidiyoo isii kana namni daawwatan maal akka haasoftu jettiin tuni ajaa'ibaa natti yaana keessa jetti jechuudha. Isinti tunu maal haasa'aa jirti maal wal keessa laqaa jirti. Sababa birriitiin jecha sababa mallaqaatiin jecha waa baay'ee haasaa jirti jechuudha obboleettiin keenya kun. Saniifuu warra akkana kun odoo gorsitanii warra akkana kun odoo of gorsaa deemtanii mataa keessan hinde. Sila sheeriyaa Ijiptii irraa isin gaafatamoo bira gabbaa. Ani wallahi dhugaa akka mataa kiyyaatti yaada natti wanti kun garuu sirrii miti. Bakka har'allee borullee namni intala kana beektan itti dhiyaadha sirrii miti jechi isiin jedhaa jirtu sun hundi isaatu sirrii miti. Ani Kiyaar illee beeku isiillee hin beeku miidiyaa irratti yoo ta'een ala miidiyaa irratti yoo ta'e hin beeku hundi isaaniitu garuu hin beeku akka waan amma Kiyaar irraa mormuu wayii fakkeessan jechuudha garuu akkasii miti. Hundumaaf fixaan haadhi isii yoo kan nyaatamu ta'e seeraan gaafachuu hin dandeetti riisiitii yoo qabaatte ta'uuqaa yoo qabaatte gaafachiisuu dandeetti seeraan ulaagaaleen guuttattee. Sani achi wal baatee iyyitee waan biraa wal keessa laayixee amantiin keessan akkana amantiin keessan akkanii amantiin keessan wanti kun dogongora guddaa keessa jirti shamarran keenya waan akkana kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Kun gorsa hawaasummaaf gorsa yoo kennu barbaadde shamarran biraatiif akka ittiin dhiyaanne yoo gorsuu barbaadde bifa karaa seeratiin gorsi rakkoo takka hin qabu. Sani achi akkana akkasii jechu jedhamu kun annaaf fudhataman qabu akkasii jetti jechuudha. Namni tokko nama waa balleessu tokko seera Dubaay seera qabdi waan ulaagaalee guuttattee qabdi waan hundumaa dhiyeessa seeratti. Nama mallaqaa sanarraa fuudhee
maaliif isinirraa fuudhee miti dhiyeessaa seeratti fuudhee isinii galchuu deemte riisiitii qabdanii fakkeenyaaf namni tokko mana tokko keessa teettee riisiitii nu erga kan ergituuf ta'e kalas qabsiise riisiitii masanii ni jiru bar seeratti yoo kennite wanti kun waan nama tursiisu miti yommuu sanarraa si fuudhan axxalaxxalanii akkatti jechuudha seeratti dhiyeessite taane garuu yoo adda ustee miidiyaa marratti ka'iyyaa ooltu ta'e kadhufullee inuma iyya achumaan xirqam jedhanii hafa ati sarara dhuftee inuma iyyita midhaan iyya abbaa iyyisaati war keessaa utaa jechuun abbaa iyyisaati hin dhufa furmaanni hin jiru furmaanni jira jettanii namni waan kana kan irra haasaa jirtan ta'e furmaanni hin jiru seeraan kalas seera wanti hundinuu seeratu jira seera guuttadhaa riisiitii qabaate tanan qabsiifadhu ibsan kasanirraa fi I don't know ana kiyatti garuu akka dhuunfaa kiyatti naaf hin fudhatamne kun jechuudha. Kanaafuu warri shamarranii waan kanarraa irraa of eeggannoo godha. Gorgorsaa irraa yoo wanti sun siif hin taane. Malee miidhaa dhuftee shari'aadha kana godhee gaafateetti dawwaltee isatti kennitu sun shari'aadha bira hin jira. Kanaafuu garbii gorsaa mijattee kana naannoo bira jirtan. Ulfaattee waan dubbiin tutunuu iyyuu ulfaatte jechuudha. Komiillee miti kuni. Namuu gargar faca'ee jira biyya keessa. Saniifuu akkasii biraan gayaa viidiyoo qorreetti dhiyaatan illee gorsaa mijatti. Karaa seera qabeessa.